ورحمة الله وبركاته. أسمع فولا في بكي سجسين جرو بريفما دكتور أصلي كان أرجع لقاء قلبي النجابي ربي نساها فايز أبولي وانكي يا مسلم استاذن كريستان وانتي كيسانو مني ورمون مني بابدي يروح الدو في التيمبو هرتاني أبولي سكينا كل فافتبا ملي لقاء رباتشوف نما هنتوكني du'aahi godhaa fi dhibee tiruutiin qabamee akka badaa dhukkubaa jira jedha doktor Asli akkas jedhee barreesse fuula fi biisaa irratti amma tana jechuun miniitii 3 kunoo akkuma arguu jirtanii obboleessa keenya abbaa abdii akka malee dhukkubsachaa abbaan abdii akka malee dhukkubsachaa waan jiru hundumti keessanuu du'aahi godhaa fi fayyaan harka rabbiiti. Abbaan abdii ramadaanuma kana dura waggaa tokko oliif oromoo bira darbee ummata addunyaa kana irra jiran hunda tiktooka irratti kofalchiisaa ture. Kunoo har'a bakka ciisu ka'uu dadhabee du'aahi isin kadhachaa jira. Yaa rabbi fayyisi, yaa rabbi fayyisi, yaa rabbi fayyisi. Wallahi rabbi saha fayyisu rabbi irraa fuudhu dhugaa dubbachuuf kana hedduurallee poostii hedduu argee abbaa abdiin dhukkubaa du'aahi godhaafi ka jedhamu poostii hedduu argee ammas kun akkuma argutti jirtan daqiiqaa tana keessa sekendii tana keessatti doktor Asliin gadi lakkisee jira jechuu dhugaa hedduu qalbiin nama cabdii rabbiin isa haa fayyisu obboleessa keenya rabbi isa haa fayyisu ijoollee dhaganaa lafaa dhufaa jira ganaa waa hedduu eeggataa hiree hedduu tamilee hedduutu isa eeggataa dhugaa dubbachuuf kichuudha koomeedii ajaa'ibaati rabbiin isa haa fayyisu inshaallah jaalala namaa isaa kenne rabbiin gartanii duniyaa tana inshaallah tan dhibeen inni dabarsu meeta fayyaadhaan gammachuudhaan dabarsu isaa haa taasisu hundi keessa dhafaan soomanaatiin du'aahi godhaa fi abbaa abdiitii fi FB isaa sin beeku dhugaa dubbachuuf tiktook irratti illee hin argine hedduu garaa nama nyaataa namoonni hedduu yeroo hedduu ija fuudhan beeytanii miidiyaa kanarratti keessattuu oromoon aniincha oromoo bichaata asaba biratti aan beeku waan oromoo beekuuf yeroo hedduu ija fuuti ijoolleen teenya yoosuu hin barakatan bakka xiqqoma feemasii ta'anii xiqqoma ija namaa seenanii jennaan xiqqoma sii bakka waan oromoo ol qabu amma namni waan salphaa yookaan waan hin taane haala badaa waan inni gaggeessu fakkaata jechuudha. Garuu oromoodhaa fi akka saba oromootittis koomeediyaa oromoo jira oromoo waamsa mucaan kuni dhugaa dubbachuuf taphni isaa yeroo hedduu keessa tapha injiraami sabboonummaa isaa ibsuudha. Yeroo hedduu jarri amaaraa hin jaallatan kanaan dura yoonii maanyaa liivii jalatti hordofee halkan tokko itti dhaadataa bulan jechuudha. Abbaa abdii san akkaawuntii isaa jedhan akkasuma guban jechuudha. Akkaawuntii miti yoo argine hin dhiisnu waliin hin taphannu jedhanii sirriitti jibban. Maaliif sabboonummaa haasaa isaa keessa jiru san argan malee mucaan kun baandiraa qabatee yookaan agartanii ol bahee waa leellisee waa dubbateetii miti. Poolitikaa keessa dhiyaatee yookaan gaggeessee miti. Gin haasaa isaa keessatti hojii isaa keessa sabboonummaan waan keessa jiru jechuudha. Sabboonaadha. Kanaafiyyuu karaa kamiinuu bifa kamiinuu yoo taate ati saba keetiif akka fayyaddu nama barsiisa kun. Abbaan abdii haala kanaan kadhattuu fakkaatee maraattuu fakkaatee jinnii fakkaatee gaafa inni koomeedii ta'ee nama kofalchiisu namoonni hedduun akka salaabatetti illee sheekotiin hedduun ni gorsan dhiisi obbolee mucaa kana dhiisi ilma akkanaatu sirraa bahaa dhiisi waan akkanaatu si mudataa dhiisi akkana taataa dhiisi jedhanii namoonni hedduun ni gorsanii inni gorsan dhageenne inuma taphaaf qoosaa isaatti fufee jechuudha. Haa ta'u immoo karaa kamiinuu yoo hojjette karaa kamiinuu aartii dhugaa dubbachuuf qoosaa afaanii ta'ee agarsiisa qaaman intiraamitii aakshiniidhaan tahee wama kamiinuu dubbii afaanitiin bakka teetu teettee kaatee deemtee karaa kamiinuu jechuudha akka hundattuyyuu oromoon numa fayyadati saba kan kee inuma fayyadu karaa kamiinuu koomeediyaan ta'e fakkeenyaaf koomeediyaan namicha biyya Afrikaa kanaan dura Itoophiyaa seenii san argitanii jirtan Itoophiyaa seenii maraattuu fakkaata jechuudha bututtuu godhatee Mansuur Farbisan nama san argitan jechuudha. Inni sun biyya isaa akka yaamsisu beeka birrii guddaa akka dalagu beeka saba isaatiif akka faayidii qabu beeka saba isaa gaaf tokko waan guddaa dalaguu akka danda'u jechuudha. Dalageerra jira jechuudha namni sun garuu maal fakkaate maraattuu fakkaate nama fayyaa hin qabne fakkaate hattuu fakkaate waan akkasiisan inni abbaa abdii ilaalcha yeroo hedduu sheekotiillee yeroo hedduu sheekotiin keessatti jama hin fahman garri isaan itti fahman garuu quraanaa bichaadhaani haa ta'u islaamni quraana jalatti bula eeyyan injiraami sunnaa rasuulaa jala bula ta'us garuu yoo ta'es garuu wanti aartii jedhame kun bifa garagaraatiin ibsama bifa garagaraatiin bakka saba kan kenni fayyadati inna abbaan abdii nama amantaa muslimaati dhugaa dubbachuuf afaan isaa malee keessi isaa waa hin jirani
ammas qullaa miti haa ta'u meebii namni sitti rifachuu danda'a. Sheekotillee hedduu gorsanii dadhaban dhugaa dubbachuu namoonni hedduun gorsee bakka injiraa jibbanii waan addaa jedhaanii turan. ግን kun hammeenyaa miti namni keenya osoo ijatti wal buusu baate kun hammeenyaa miti hojiin abbaa abdii jechuudha. Rabbiin isa haa fayyisu. Inshaallah rabbi isa fayyisee irraa fuudhee dhibee kamuu ol kaasee abbaa abdii akka duraanii uffatee akka duraanii maraattuu fakkaatee dhiyaachuus baatu akka duraanii kolfaa taphataa nama dhufu rabbi isa haa taasisu. Rabbiin umrii isaa haa dheeressu. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen teenne yeroo hedduu ijumatti bu'an xiqqoma yoo fammasuu hedawwumatu qushi isaan godha. Xiqqoma yoo fammasuu hedawwumatu gadi mataa isaanii gadidha. Madri akka waan Oromoo kana keessa wanni wa'ii jiru bakka Oromoon tun guddattee fiixeen tuqinii wayii akka waan jiru jechuudha. Injiraami namni barfeemasa amma Oromoo keessaa nama miliyoonaan argitu bar bakka nama miliyoona sinaaf qayyoo masuur tokkocha ta'e malee jaan garuu nan nagaatamne hedduu jechuudha. Jara bira garuu miliyoona 2 miliyoona 3 hin jira. Beerasabii biraa bira ka Arabaa fi maalii dhiisa akkuma Habashaatettu iyyuu jechuudha. Namni keenya madri ofii fuula sadaa ofii fuula abaaraa ofii fuula kuffisaa rabbumatu akkan isaan godhee kennamu ganamu qooduma rabbiin isaanii qoodetu iyyuu akkana ta'e wanni namaa galu hin jiru. Subhaanallahi wallaahi laazimani amma laandaraachuu kalee san boochisan akkasitti bakka itti duulan jechuudha. Bitama qaba bitama mootummaa qaba maalii qaba kalaas Oromoo ijaan argaa nama dadhabaa kennammoo daranuu ijaan argaa wal dadhaba. Badaam nama amma wallaahi nama dhukkubu wanti Oromoo kun jechuudha. Maakii maal godhan ijoollee hedduu gaduma kuffisanii ufumaa wal kuffisna malee diina natti fakkaatu nammoo jechuudha. Ufumaa wal kuffisna. Naabaa abdii rabbiin akka fayyisu du'aa godhaa fi obboleewwan tiyyaa rabbiin haa fayyisu. Wallaahi rabbiin haa fayyisu. An dhugaa dubbachuuf an gaafni liifi akka isan dagaggeessu. Wallaahi rabbiin naara gaafaan suumatiin isiniif kakadha. Guddatee walakkaa takka jala taa'ee dhaggeeffadheen beekuan. Bakka jalallee hin taa'uun arrabsullee hin dhaggeeffadhullee iskiloo godhe dabarsan liifi isaa jala taa'es aaguu hin beeku. Gaaf tokko halkan qixxee yaadadha. Maaliif akka ka'e hin beeku ka'e. Halkan qixxee kana yoo ka'ee liifi tiktookaa seenu abbaa abdii jala nama 5,000 jira. Ramadaana miti jibee kaakaa akkanumatti kolfumaaf namni 5,000 sila namni rafuu jedhe bakka mucaan kun maal ta'e ummata sammuu hate rabbumaan isaan jedhafaa jedhe jechuudha. Na ajaa'ibsiisee jechuudha. Innaa ani fi kiyya taa'imee abbaa abdii jala fixes hin qabu hin jibbu jaalladhee abbaa abdii eesuutiin hin tahu sababnis noormaalii wanni irraa baradhu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Bakka carafta yoo bakka hin jiraame wallaahi dhuguma garuu obboleessa keenya ilma Oromooti koomeediyaadha. Rabbiin inshaallah isa nuuf haa fayyisu du'aa hi godhaa fi hamtuun isan argin toltuun isan dabriin umrii dheerina riskii bal'ina rabbi isaaf haa fedhu. Obboleewwan tiyya abbaa abdii dhugaa dubbachuuf nama ganaa wanni guddaan akka Oromootti isarraa eeggamudha. Koomeediyaan guddaa ta'uu danda'a. Ijoolleen koomeediyaan Oromoo hin barakattu ka jedhuuf sababaan malee miti. Mee buzee fi takkee faalaalaa isa jiran har'a. Yeellum koo hin jiran bar. Qallaal beekumsa hin qaban ijoolleen koomeediyaan Oromootu garuu gaafa Oromoodhaaf hojjanna jedhan waatu isaan gufachiisa subhaanallahi. Wallaahi rabbiin isa haa fayyisu obboleessa keenya kana jechuudha. Rabbi isa haa fayyisu. Karaa waatsaappii Dr. Aslii kadhatee jira kun akkuma arguu jirtanii please abbaa abdiitillee du'aahii haa godhanii itti himii fi du'aahii naa godhaa Oromoo isatu natti ergi akkas jedhee miskiina wallaahi laazim. Rabbiin isa haa fayyisu rabbi isa haa fayyisu rabbi isa haa fayyisu rabbi isa haa fayyisu rabbiin isa haa fayyisu. Mee koomentii uummataa kana laalaa waan isaan jedhanii barreessa warabbal kaaba. Yaanni kee gaariidha garuu wanni kun haraami dhiisi guyyaa duutu hin beektu jennaan didee itti fufee ture maal goona garuu rabbiin isa haa fayyisu. Agartanii seenaa waan mallee dhibamsaa kanarratti illee garuu maal jechuudha. Kalaas namni koomeedii hojjetaa jira malee kafareetiin wanni hin jenne rabbiin isa haa dhiisu rabbiin namaa dhiisa. Namni keenya kun wallaahi laazim diqqishumasi rabbiin fayyisee nama toobaa qulqulluu karaa isaa deemuu haa godhu. Deebiin isaa dallansuu fakkaata dafii rabbitti deebi'i biroo
rabbiin yoo dallansuuf taate isaaf haa dhiisu. Dhugaa dubbachuuf qabaan rabbii yoo nama qabde akkana gaa kunoo rabbiin sodaadhuu dhiisi jechuun kadhatanii dadhaban mi amma hoo rabbii kam kadhannaaf ree? Sodaa rabbii tan itti qoosaa ture saniimi. Hundaafuu rabbiin si haa fayyisu. Argitanii hojii uummata Oromoo kana kofalchiisaa ture raajii. Garuu rabbiin haa fayyisu, rabbiin haa qajeelchu. Yeroo fayyaa qabnu waan hojjennuu fi waan dhiifnuu hin beeknu Waaqayyo isa haa fayyisu. Haa ilma namaa kana subhaanallah. Aboo rabbiin irraa haa kaasu. Daangaan dhukkuba isaa tanuma haa taatu. Sababa hanga tanaa dhukkubsateef ajriin isaa dachaan galatoometi. Jazaakallaa khayran. Rabbiin isa haa fayyisu, fayyisee qaceelloo haa kennuuf, qajeeltii haa kennuuf. Qabaan rabbii jabduudha. Namuu waan qabu hin sehu. Gaafa haraama hojjennu san maraafuu namni dhukkuba namatti jaallatu hin jiru. Rabbiin isa haa fayyisu. Daawwaan waan birii yaa jama'atul khayr. Rabbiin isaaf haa araaramu. Nama jabduu uummatarraa birriin irraa guurramee ka'ee birriin diipoosit godhame garuu madoon lubbuun ba'uu jalqabee adaamatti. Kun maal jechuudha Asladdiin? Dhimmi bittaa rasaasaa booddee hin ta'u dura lubbuun nuuf hafuu hin qabu. Namaadha lubbuu keessa jiruyyii jarri koree sassaabbii mallaqaa bittaa meeshaatiif qarshii diipoosit godhatti. Gaafatamaa seeraaf seenaa jalaahis hin baatu. Warreen akkas godhaa jirtu koreettiin. Ookee waa'ee warra walloo dubbataa jira kun azalatti. Salaatuu namummaa onlaayinii kana gubbaa bahee fayyaa argate hin jiru. Hundaafuu rabbi haa fayyisu. Dhuguma wallaahi rabbi si haa fayyisu. Namni onlaayinii bahee balee tokkochi fayyaa argatu yaa rabbi ati jalaa na baasi. Ijatti bu'a yuusuu ijatti bu'a dhugaa dubbachuudhaaf. Rabbiin isa haa fayyisu, rabbiin isa haa fayyisu. Bismillaahi. Egaa obboleewwan keessanillee ofirratti du'aa godhaa fi abbaa abdii hedduu koomentiin immoo namoonni ni komatan gaafas hin dinne gaafas akkas hin taane gaafas akkana hin taane. Garuu tunis barumsa namaa taati. Oromoo beekaa barumsa namaa taati. Uummata keenya uummanni wallallee dhugaa rakkoo cimtuu keessa jira. Adaamattis rakkatanii ammas immoo tiyyuu biyya irrattis dhumutti jiranii xiyyitiin keessaan bahiin 300 gaafatamantu jira. Wallaahi rabbiin inshaallah isaan haa fayyisu. Rabbiin tumsa isaaniif haa godhu. Hedduu qalbiin nama cabdi waa'ee uummata walloo yoo kaasanii akkuma arguutti jirtan hedduu wallaahi ani inja hin beekan. Hamzaan maal jedhee gadi lakkisa. Obboleessi keenya abbaan abdii akka malee dhukkubsachaa waan jiruuf hundumti keessanuu du'aa godhaa fi fayyaan harka rabbiiti. Abbaan abdii ramadaanuma kana dura waggaa tokko oliif Oromoo bira darbee uummata addunyaa kana irra jiran hunda TikTok irratti kofalchiisaa ture. Kunoo har'a bakka ciisuu ka'uu dadhabee du'aa isin kadhachaa jira. Kama asli